Nagaarka fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Gullallee Miidiyaa Neetwoorkii odeessaalee keenya kan guyyaa irraa qabannee jirra. Qopheessee dhiyeessuun kan isin faana turan Bunnoo Awwaa Beekooti. Hanga xumura sagantaa kiyyaatti na faana turan affeerraa kiyya. Godina Wallagga Lixaa aanaa mana Sibuutti miseensonni raayyaa ittisa biyyaa waraana bilisummaa Oromootti makaman. Godina Qellem Wallaggaa aanaa Gidaamii keessatti ajjeechaa fi saamichi hammaachuun dubbatamee jira. Waraana bilisummaa Oromoo qofa osoo hin taane uummanni Oromoo hidhachuu qaba jedhan hayyuun seeraa Dr. Tsaggaayee Araarsaa. Oduu keenya birootiin liigiin Arabaa dhimma Itoophiyaa fi Somaaliyaa irratti mari'achuuf waamee jiraachuu odeeffannee jirra. Karaa deebiin akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Gullallee Miidiyaa Neetwoorkii. Godina Wallagga Lixaa aanaa mana Sibuutti miseensonni raayyaa ittisa biyyaa waraana bilisummaa Oromootti makaman. Loltoonni mootummaa Itoophiyaa Impaayera Abbaa Irree Abiyyi Ahmediin eegaa turan waanjoo garbummaa ofirraa cabsuun gara waraana saba isaaniitti dabalamuu maddeen keenya ifoomsanii jiru. Godina Wallagga Lixaa aanaa mana Sibuutti loltoonni mootummaa Itoophiyaa gara mooraa qabsoo Oromootti makamuu miidiyaan waraana bilisummaa Oromoos ibsee jira. Loltoonni mootummaa aanichatti guyyoota hedduuf waraana bilisummaa Oromoo waliin walitti dhukaasaa erga turanii kanumarraa ka'uun carraa argatanitti fayyadamuun loltoonni kunneen gara mooraa qabsoo saba isaaniitti dabalamaniiru. Mootummaan Itoophiyaa dargaggoota humnaan qabuun gara dirree leenjiitti ergus dargaggoonni erga leenjii xumuranii booda baduun gara maatii isaaniitti deebi'aa jiraachuun himamaa jira. Gama biraatiin maatii isaaniitti deebi'uun lubbuu isaanii irratti rakkoo uumuu kan hubatan dargaggoonni hedduun immoo gara waraana bilisummaa Oromootti dabalamaa jirus jedhamee jira. Haaluma kanaan mootummaan Itoophiyaa kisaaraa meeshaa waraanaa fi loltoota isa mudachaa jiru irraa bayyanachuuf fala biraa barbaada akka jirus odeeffamaa jira. Godina Wallagga Lixaa aanaa Gidaamii keessatti ajjeechaa fi saamichi hammaachuun dubbatamaa jira. Gochoonni abdii kutannaa fi ijibbaata waraana raayyaa ittisa biyyaa Impaayera Itoophiyaan geggeeffamaa jiru hammaachuun Oromoon qe'ee isaa keessatti jumulaan ajjeefamaa, hidhamaa fi qabeenyi isaa gubachaa akkasumas saamamaa jiraachuun walqabatee gadadoo hadhooftuu keessummeessaa jira. Haaluma kanaan godina Qellem Wallaggaa aanaa Gidaamii bulchiinsa magaalaa Qellem keessatti dheengadda amajjii 13 bara 2024 loltoonni raayyaa ittisa biyyaa Impaayeratti qonnaan bulaa maqaan isaa Shibbiruu Shifarraa Qixaa'u jedhamu ajjeesuun marfata magaalichaa gubbaatti gatuu jiraattonni dubbatanii jiru. Torbanuma kana keessa aanaa Gidaamii ganda burii Abootee fi Qellem keessaa loltoonni bilxiginnaa namoota 7 ajjeesuu kan himan jiraattonni ganda Xiilloo jedhamtu keessaa ammoo loon uummataa 30 ol ta'an ooffachuun ganda baadiyyaa aanichaa Maaleekoo warra wayyuu Sooyii gaara kormaa fi gandoota hedduu keessatti rakkoon hubaatii lubbuu fi qabeenyaa guddaa raawwachaa jiraachuu dabaluun ibsaniiru. Hidhattoonni adaba hin qabne mootummaa Itoophiyaatiin hoogganaman kunneen godinaalee Oromiyaa hunda keessa deemuudhaan hawaasa harka qaleeyyii fi meeshaa maleeyyii dararaa jiraachuu isaanii gabaasaa turreerra. Loltoonni mootummaa kunneen maanguddoodhaan hanga daa'immanitti ajjeesaa kan jiran hoggaa ta'u karaa safuu fi heeroo Oromoo cabseen immoo yakkoota garaagaraa sabicha irratti raawwataa jiru. Waraana bilisummaa Oromoo qofa otoo hin taane uummanni Oromoo hidhachuu qaba jedhan hayyuun seeraa Dr. Tsaggaayee Araarsaa. Impaayerattiin biyya miti otoo biyya taate akka lammii biyyaatti siyaasa hojjechuu dandeenya turre kan jedhan Dr. Tsaggaayeen biyyattii keessatti qabsoon karaa nagaa sobaa karaa nagaa wanti jedhamu siyaasa biyyattii keessa hin jirus jedhaniiru. Dr. Tsaggaayeen impaayera biyyattii jalaa bilisa ba'uuf waraana bilisummaa Oromoo qofa osoo hin taane akka sabaattuu Oromoon hidhachuu qaba jedhaniiru. Namni du'aa jiru du'a hin sodaatu waan ta'eef uummanni Oromoo waa'ee qabsoo hidhannoo dubbachuuf sodaachuu hin qabus jedhanii jiru. This country is not a state. If it were a state, we can as a citizen do a politics. Karaa nagaa kan jedhamu sun siyaasa. Siyaasa dalaguuf immoo ati lammii ta'uu qabda. Lammummaan keenya eessa? Biyyattiin baduu Oromoo irratti waan amantuuf falli dhumaa Oromoon qabu qabsoo hidhannoo qofa jedhanii jiru. Hayyuun seeraa Dr. Tsaggaayeen itti dabaluun diina kee fagootti ofirraa ittisuu waan hin dandeenyeef wanta sitti dhufuuf qophaa'uu qabda jedhaniiru. Impaayerri Itoophiyaa bututtee badaa waan jirtuuf hidhannoodhaan of jabeessuun egeree Oromiyaatiif murteessaadhas jedhanii jiru. Hidhannoon Oromoof barbaachisaa ta'uusaaf fakkeenya Oromoo Walloo kan fudhatan Dr. Tsaggaayeen sabni hidhannoo qabu irraafamu ergaa jedhu
dabarsaniiru. Uummanni Oromoo mootummaa abbaa irree kan ofirraa kuffisuun nagaa akka argatuuf hidhannoo malee falli biraas hin jiru jedhaniiru. Oromoon waraana isaa madaaluu ijaaruun qabeenya uumamaan waaqayyoo isa badhaase eeggachuun karaa dinagdees of ijaaruu qabas jedhanii jiru Dr. Tsaggaayeen. Kanaaf qabsoon hidhannoo barbaachisaa qofaa miti. Carraan tokko nuyi qabnu isuma qofadha isiniin jechuuf hin barbaadu. Maaliif qabsootti jirra? Qabsoo kana immoo karaa hidhannootiinis karaa hundaan itti deemna jechuun maaliif nu sodaachisa? Wanti nu sodaachisu hin jiru, irratti du'aa jiru ijoolleen nuyis hin deeggarraa akkasumatti itti jabaachuu qabnaa isiniin jechuu barbaada. Carraan tokko nuti qabnu karaan nuti itti qabsaa'uu dandeenyu yoo ni qabsooftan taate karaan tokko nuti qabnu carraan tokko nuti qabnu kana ammatti. Karaan nagaa kan jedhamu kun warra lammummaa qabuuf warra abbaa biyyaa ta'eef nuyi abbaa biyyaadha. Utuu bilisoomneeyyuu har'a silaafuu amma achi karaa hundaan lolli waraanaa nutti dhufuuf deema. Kanaaf uummanni keenya daangaa isaa eeggachuu qaba. Qawweedhaan malee akkamitti kadhaadhaan ta'a? Can't pray your enemy away. Kontiroobaandituu har'a warqii laga dambii saamaa jira. Woboon karaa kibbaa jiru. Qabsoon jabaan amma inni geggeessuuf taa'u. Akkam goone laga dambii san to'anna. Liigiin Arabaa dhimma Itoophiyaa fi Somaaliyaa irratti mari'achuuf yaa'ii idilee isaa waamee jira. Liigichi akka ibsetti roobii dhufu dhimma Itoophiyaa fi Somaaliyaa ilaalchisee marii karaa ministeerota ajaa alaa isaanii taasisuuf waamuu ibsee jira. Mariin liigii Arabaa kun gaaffii Soomaaliyaan dhiyeessiteen kan waamame waggaa ta'u miseensota liigichaa 12 deeggarsa argateera. Liigiin Arabaa kanaan dura ibsa baaseen birmadummaan Somaaliyaa haa eegamu kan jedhe waggaa ta'u Somaaliyaa cina nan dhaabbadhas jedhee jira. Soomaaliyaan erga Itoophiyaa fi Somaalilaand waliigaltee ulaa galaanaa taasisanii booda dhimmicha ho'isuun biyyoota dantaa Itoophiyaa dura dhaabbatan hundaa of duuba hiriirsuuf tattaaffataa jirti. Kana malees liigiin Arabaa dhimma hidha guddicha Abbayyaatiin wal qabate yeroo garagaraatti ibsa baasaa tureen Gibxi cina dhaabbachuusaa ni yaadatama. Hayyani kabajamtoota daawwattoota Gullallee Miidiyaa Neetwoorkii odeessaaleen keenya kan guyyaa irraatiif qabanne kanneen hangasii turanii qopheessee dhiyeessuun kan isin faana ture ana Buunnoo Waabeekoote. Isinis qophiileen keenya yeroo hundumaa akka isin bira ga'aniif toora YouTube Gullallee Miidiyaa Neetwoorkii subscribe share godhaa isin jenna. Akkasumas Telegram Gullallee Miidiyaa Neetwoorkii jedhu follow gochuun gaaffii fi yaada qabaattan immoo karaa imeela keenya gullalleemedia@gmail.com ergaa keessan nu qaqqabsiisuu dandeessu isiniin jenna. Waan daawwattaniif galatooma.